nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba har'allee moo barumsa ingiliffaatiin walitti deebinee irra jechuudha har'a maalinni kan barannu haasaa fi gaafii yeroo adda addaatitti iddoo adda addaatitti itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha akkuma baratame haasaawwan ingiliffaa yeroo adda addaa kan fayyadamnu barataa jirra ammas itti fufna jechuudha maalifi haasaawwan hawaasa keenya keessatti kan barataman yeroo hunda kan dubbataman yoo kan barannu ta'e haasan keenyas akkasumatti fooyya'aa deemna jechuudha wanta tokko gaafachuuf jecha akkamii yookaan hima akkamii fayyadamuu akka qabnu yoo kan barre ta'e nullee akkasitti fayyadamnee ingiliffa keenya maal godhanna fooyyeffanna jechuudha kanaafuu har'allee isiniif qabadhee dhiyaadheen jira warroonni chaanaalii kanaa haarawaa taatan subscribe godhaa jechuudha akkasumas subscribe gochuun qofa viidiyoon kiyya isin ga'uu baachuu danda'a maal gootanii mallattoo bilbilaa san tuqaatoo all kan jedhurra godhaa jechuudha viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu isin ga'an viidiyoo kanas like gochuu hin irraanfatinaa akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa jechuudha telegiraama kiyyallee join gochuu hin irraanfatinaa ammaaf gara viidiyoo keenyaatti dabarraa na waliin tura jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota koo chaanaala telegiraamaa koo fi chaanaala yuutuubii bashannanaa iddoo description yookaan iddoon amma mallattoo diimtuudhaan isinitti agarsiisu tuquudhaan chaanaala telegiraamaa join godha akkasumas chaanaala yuutuubii join yookaan subscribe gochuudhaan ittiin bashannanaa akkasumas odeeffannoo hundaa biraa narraa barbaadan as jalatti ni argattu galatooma. Did you ask him? Did you ask him? Did you ask him? Did you ask him? Isa gaafattee yookaan isa gaafattee turte akka duubatti kun amma did kan jedhu kun waan darbe agarsiisaa miti did kan jedhu kun past formii agarsiisaa kanaafuu isa gaafattee amma nama tokko isa gaafattee jechuu barbaadan akkamitti fayyadamtan jechuudha ingiliffa keessatti did you ask him gaafattee kan jettu sun ask jechuun akka gaafachuu jechuudha okay kan itti aanu ammoo I have to wash the dishes. 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 Sahanii dhiquun qaba. Amma I have to wash kan jedhu kun wanta tokko hojjechuun qaba yookaan dhiquun qaba kan jedhu amma I have to jennee waa yoo galchinu akka waan san hojjechuu qabnuutitti ilaalla jechuudha. I have to wash the dishes. I have to wash the car. Makiinaa koo konkolaataa koo dhiquun qaba kan jedhu jechuudha. Okay kan itti aanu ammoo kabajamtootaa fi hordoftoota koo chaanaala telegiraamaa koo fi chaanaala yuutuubii bashannanaa iddoo description yookaan iddoon amma mallattoo diimtuudhaan isinitti agarsiisu tuquudhaan chaanaala telegiraamaa join godha akkasumas chaanaala yuutuubii join yookaan subscribe gochuudhaan ittiin bashannanaa akkasumas odeeffannoo hundaa biraa narraa barbaadan as jalatti ni argattu galatooma. Do it now. Do it now. Do it now. Amma hojjedhu ammuma hojjedhu yoo jechuu barbaadne jechuudha hojii tokko ammuma hojjedhu yookaan amma hojjedhu kan yoo jedhu barbaadne maal jenna do it now. Do it now jenna jechuudha. Okay next do it later. Do it later. Gulana hojjedhu now kan jedhu amma agarsiisa later kan jedhu immoo gulana yookaan yeroo xiqqoo booda kan jedhu agarsiisu jechuudha. Okay kan itti aanu immoo did you forget? Did you forget? Hin irraanfattee jechuu barbaadde jechuudha. Nama tokko amma hin irraanfattee yoo jechuu barbaadde did you forget jechuu ni dandeessan jechuudha. Did you forget? Did you forget jechuu ni dandeessan jechuudha. Kan biraa ammoo did I miss much? Did I miss much? Did I miss much?
amma kana yoom fayyadamuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf hiriyoota keessanii iddoo wayii ni deemnettanii erga walii galtanii booda isin yoo duubatti isaan deemanii iddoo san deemanii yoo duubatti haftan isin sagantaa wayiilee ta'uu danda'a, wanta adda addaa ta'uu danda'a. Isin duubatti haftanii yookaan ati fakkeenyaaf duubatti haftee isaan deemanii wanta san yookaan sagantaa san laalaa osoo jiraatanii ati yoo isaan bira geeche maal jechuu ni dandeessa jechuudha. Did I miss much? Baay'ee na darbee ture yookaan baay'ee na darbee amma sagantaa san irratti jechuudha. Baay'ee na darbee, baay'eetu na darbee jechuu ni dandeessa jechuudha. Baay'eetu na darbee jechuu ni dandeessa jechuudha. Egaa haasan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe common English conversation kan jedhu kanuma jechuudha. Baay'ee xiqqoodha garuu qabadha jechuudha. Hin irraanfatinaa baay'ateefis osoo hin taane kana qabadha jechuudha. Ammaan booda akka isin hin dhibne qabadha jechuudha. Okay, kan baranne amma irra isin yaadachiisuuf maal baranne? Did I miss much? Waan baay'een na darbe. Did you forget? Ni irraanfatte? Do it later. Gulana hojjedhu. Do it now. Amma hojjedhu. I have to wash the dishes. Saahinaa dhiquun qaba. Did you ask him? Isa gaafatte? Kan jedhudha jechuudha. Egaa kanuma fakkaata jechuudha viidiyoon keenyaarraa. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaa ta'aa. Like, subscribe, comment gochaa baay'ee. Viidiyoo biraatiin illee viidiyoo baay'ee barbaachisaa ta'een aga walitti deebinutti nagaa ta'aa. Bye. Kabajamtootaa fi hordoftoota koo chaanaala teelegiraamaa koo fi chaanaala yuutuubii bashannanaa iddoo diskiripshinii yookaan iddoon amma mallattoo diimtuudhaan isinitti agarsiisu tuquudhaan chaanaala teelegiraamaa join godha. Akkasumas chaanaala yuutuubii join yookaan subscribe gochuudhaan ittiin bashannanaa. Akkasumas odeeffannoo hundaa biraan narraa barbaadan as jalatti ni argattu. Galatooma.